ilma godhiisi. Wayyoo taasoo kiyya. Ani wajjin hin seena dhuga. Aayidam. Taasiyee na taastee taasoo kiyya. Taasoo kiyya na taastee taasiyee. Qaba. Nagaan lakkisaanii biraana fuudhuga taasoo kiyya. Taasoo na taastee. Gallakki seeni kadhaqi. Si kadhanni akka namaa gitaa. Sila namitti hin deebi'uuti. Ashkaabbataa jira waan gisa. Maal ashkaabbatte si dhageenya sin ga'uure. Seeni dhaqiti. Seeni kaa ashkaabaa jecha sitti gaddan. Seeni dhaqiti. Kiba. Awwaala hojii. Ani waan boonye beeku. Waayitii kadhanna akka namaatitti hojiin booda. Sareetu. Akkuma xiqqee kana keessa teesseetu ba'aanatti taata. Maaliin hojjedha garuu hojiin hin jiru sira. Kadhabat. Dhageesse garuu. Hin dhageenye maalidha? Inistituutii leenjii ogummaa Afrikaa kan jedhamu sulultatti banamee jira. Amma achi deemtee dabbasaa muruu, afana hodhuu, waan baay'ee kompiitara tamaaru amma kompiitara fa'aa tamaaruu kana osoo barattee timirtiifattee jirtaati. Bakka nan baradha rakkoon qabu. Dhugaa nan baradha. Mooyaa hojii dhuunfaa keessatti itti deemtee barachuu si wayyu. Kaashuun keessan ogummaa barachuudha yoo ta'e Inistituutii leenjii ogummaa Afrikaa gama keenya koottaa sinin jedha. Gosoota leenjii kennaman rifeensa dubartootaan, rifeensa dhiiraan, hodhaa wucuun, kompiitaraan akkasumas leenjii haala itti biizinasii eegalan. Teessoon keenya magaalaa Sulultaa Hoteela Firoomii Funduraa. Odeeffannoo dabalataaf bilbilaas gadiitiin bilbilaa. Maxatti baay'isuun garuu bareeda jedha. Daashakkaaj! Amma nuyi maxattiin amma ayinataa nama hodhugdee nama ajjeesaa, nama ajjeechisiisaa, kifilee 12 nama kuffisaa, nama tabalaashaasisa. Kanaafuu amma maxatti ayinataa nama dhuguun inas fallaku. Hin barbaachisu. Kanaafuu isin ganama eegaltaniit araquma dhugaa turtan. Lakki ganama kaasee nuyi amma ayinataa 8 dhugne amma 8 irra geenye amma kana siin jedhu ayinataa 8 dhuguun keenya nu humna qabna. Maxattiin ayinataa baay'ee baay'isuun shaggaa muti. Shaggaa miti. Maaliif isin baay'istanii dhugdanire? Nyaannati gaanu amma ganamaan kaane akaayii jala laf godhanne akaayii shumbureen nuu kennite jala buufanneet maxatti dhuguu eegan. Kabe! Tabala mallate kabila maanali da mallate azwan zon mallala. Bus kanali detar. Berarti dia hadisa. Alis. Nadita. Amanali da mallate bete fikire kabebe. Na kabebe. Kaba beti mata gashi malin mago beti bicayo beti dam tu takara la kabam fikire na kabeda amane le dam la teru febe amane le da kaba tabal tange kaba Maxatti baay'isuun garuu bareeda jedha. Daashakkaaj amma nuyi maxattiin amma ayinataa nama hodhugdee nama ajjeesaa, nama ajjeechisiisaa, kifilee 12 nama kuffisaa, nama tabalaashaasisa. Kanaafuu amma maxatti ayinataa nama dhuguun inas fallaku. Hin barbaachisu. Kanaafuu isin ganama eegaltaniit araquma dhugaa turtan. Lakki ganama kaasee nuyi amma ayinataa 8 dhugne amma Maga dan baden temu malta. Walaji beri aja dari. Walaji. Mana pakai balik itu? Tiyak kabesan. Gazan. Tiyak Davisnan. Walaji beri aja dari. Kurang apa itu? Tiyakin kamu. Kan aramnya daerah tuh. Kan harki gababbatu naan jennaan maal deebiste? Faandoo jedheen. Faandoo? Tikikiliidha maaliif walaajii fidite? Faandoo dha miti?
Faandi jaamicha dhala. Gedel galat. Galina tura kafe. Faandoon enu dhiisi galat. Galina afuufa gal. Akkamii bultan shawaan gizo? Atteen kam. Nagumay. Jirta. Maal taate waa garaa kan qabatte. Maal garaana dhukkuba maalin beekanii daga kanaaf foon wayii nyaadhee tanan akkatti garaana dhukkubu bakka. Aizo. Taa'ii goottu bee taa'e. Tole. Aizo. Ami baxaami nama dhukkuba dhugaa rabbi. Maamuti. Boshwaan giza dhiifama. Attagay. Dhiifama maal fiiglaalti. Maal garaana dhukkuba maal. Deemachatti beedet. Gaalarratti onnoodha. Maalin godha foon na nyaachi. Jimaataabiin kun inni hante na xireesse maal. Basmaan quddus. Maal ilma foon harree sii laatanii. Lakkii kan doonkiiti. Eshi shawaan giza. Noor. Nagaa keessanii. Jirta ante. Kuraabbaachoon akka jedhee birrii qircaa. Birrii qircaa. Eeyyan birrii qircaa jedhee jira. Amma nuuroo kanaan qirca birrii qircaa guuraa inni ilma koo maal ta'e tamma. Qirca eessaaf inni seenna warri kiraa manaa. Mr. Kik. Maali qaba? Mr. Kikin dhaga'ee siree. Eeyyan. Haadhii sadii foon dheessa. Mr. Kik. Maal jechuudha? Qaaxaarii wayitii? Eenyu? Isin ka? Jechi afaantu naammu allace. Afaantu naammu allace shawaan giza. Natu qaaxaarii dhaante. Na maaliin godhare misiraan. Sin addaafana dhaheet. Hindi gama lafti kun. Maaf handiiga akkamitti akka digtu sitti agarsiisa. Maaf handiiga. Gootti gimbaataa jedhama. Hindi gama hindi gama. Nyaattee jirta gazzaba gootti gimbaataa jedhama. Gazzaba narraa nyaattee jirta. Shawaan giza akkasin jedhina. Hindi akkasin jedhamu. Naashin. Ani meetira kaamsaa hataa sinin jedhe malee meetira lama hataa sinin jedhe. Akkamitti tanata hattuudhaan hanqichaarta. Injin adaraa seera. Beekamla. Injin adaraa seera. Leeba. Ana injinar baanjoo akka barabbaraa jirta. Gazzaba gubboo nyaattee jirta. Namni takka sirratti hin diigu jettee gubboo nyaattee jirta. Ana injinar baanjoodhaan namni takka akkana naan jedhe. Leekiskisi. Leeba isinuu leebaadha. Eenyaan immoo. Hinnaatiin bilgodhuu.